magaalaa Torontoodhaa akka jirtan baga nagaan eegdan isiniin jechaadha. Qophii har'aaf qabnu jalatti keessummoota ciccimoo lama qabattee isinii dhiyaadheetiin jira. Dhimmi har'aan tana keessummoota ciccimaa kana qabattee irra dhiyaadhees. Haala yeroo ammaa keessatti deemaa jiru keessaa torbaan dabre kana keessatti godhamaa ture darbe mari'achuudhaaf. Duraan dursee keessummoonni keenya kan amna fagorraa nu biratti argamu obbo Zalaalam Nagaasaati. Obbo Zalaalam baga nagaan dhuftee galatoom isin jechaadha. Itti aansuudhaan obbo Urgeessa. Galatoomaa keessummoota keenya. Egaa daawwattoota keenya keessummoota lamaan kana har'aan kana namni hin beekne ka jiru. Keessatti warra qabsoo Oromoo keessatti qooda hammana hin jenne laachaa turee fi ammaas itti jiru. Egaa daawwattoota keenya akkuma torbaan kana keessatti waliin dhaggeeffachaa turretti dhaamsa adda addaa karaa adda addaatiin biyyatti laatamaa ture. Kunis kan duraa waa'ee qormaannaa maatiriikii takkaafuu kutaa 12ffaadhaan laakkiseeti. Kan itti aanu ammoo dibeetii takkaafuu hokkara obbo Leencoo Baatiitii fi Ministeera odeeffannoo mootummaa TPLF Itoophiyaa kan ta'e Geetaachoo Raddaa gidduutti gaggeeffame. Namoonni baay'een irraa haasawaa jiranii kanarrattis laakkisee keessummoonni keenya kun akkamitti ilaalanii waan jedhu irratti mari'annaa. Kan baay'ee irratti haala oowwaa yeroo amma keessa jirru kana keessatti adeemsa qabsoo Oromoo keessatti qabsoo hidhannoodhaa eessarra jirti waan jedhu irratti mari'annaa. Egaa keessummoota keenya irra deemnee Afeerraa TV'n Oromiyaa magaalaa Torontoo isinii goote ulfeessitanii akkasumas nuus bakka jirtan isinitti dhufnee marii kana waliin gochuudhaaf nu hayyamuu keessaniif galatoomaa isiniin ja'a. Atillee baay'ee si galatoome obbo Sayyoo asitti naaf eeruu gootiif. Jiraadhu obbo Zalaalam. Aljazeeraa irratti obbo Leencoo Baatiitii fi ministeertichi informaationa takkaafuu odeeffannoodhaan mootummaa TPLF'dha hokkara takkaafuu dibeetii godhanii turan. Mee akkamitti ilaalte dibeetii kana? Ani hokkara isaanii kana falmaa isaanii kana dhaggeeffadheen jira. Baay'ee keessa dhiifama. Baay'een isaa waan ni haaraani wanti nama dhibu keessa illee hin jiru. Haa ta'u malee qabxii lamatu keessa baay'ee natti mul'ate. Tokko obbo Geetaachoo Raddaa inni jedhamu dubbataanii mootummaa shororkeessaa Itoophiyaa kuni adda bilisummaa Oromoo shororkeessaadha jedhee waamuu isaati. Shororkeessaan eenyu akka ta'e addunyaan amma yeroo beeke keessatti qaanii tokko malee addunyaatti ba'ee adda bilisummaatu shororkeessaadha yommuu jedhu xinnoo isheen dhibeerani. Maaliif warri wayyaanee kun amma seenaa qaanii dhabaniiru. Waanuma biyyi lafaa akkasittiin iyyuu nama nagaadhaan qabsaa'u nama seera isaanii keessatti qabsoofna jedhee nagaadhaan qabsaa'u ijoollee barattoota uummata Oromoo warra shororkeessanii manatti dhaqanii reebanii ajjeesanii qabaniidhani shororkeessummaan kana caale maaltu jira nama nagaan qabsaa'u akkas gochaa adda bilisummaa Oromootu immoo shororkeessaadha jedhee mu dubbatu. Inni baay'ee na dhibeera. Wanni inni na dhibeefis qaana'uudhuma dhabuu isaati malee kunillee waan haaraa waan jedhame miti. Inni lammaffaa kan na dhibee dhaaba Oromoo qabsoo Oromoo keessatti dhaaba Oromootii Oromoof qabsoofna warri jedhanii namoonni tokko tokko ammallee wayyaanee wajjinii mareedhaan falmaadhaan afaaniin falmuudhaanii biyyatti gallee biyya keessatti qabsoo goonee Oromoodhaaf bu'aa buufna jedhanii warri jiran ammallee jiraachuu isaaniitu baay'ee na dhiba. Warri kuni seenaarraa warra hin baranne ta'anii natti mul'atu. Kana lamaantu natti mul'ate naan haasaa kana hundumaarraa. Burgeessa. Okay, Bosayyoo baay'ee galatoomii waan kan akka waliin mari'annuu fi nu affeeruu keetiifi dhugaadha waan kana illee dhaggeeffadheera. Garri caalaan akkuma ammaa obbo Zalaalam jedhe waan baay'eensaa garuu kan Geetaachoo Raddaa jedhe garas anaan wanti xiqqoo ishee as keessatti na dhibee
nami Oromoo tokko obbo Leencoo Baatiidha kanachi waan kana keessatti waliin haasa'aa ture. Yeroo Geetaachoo Raddaa si'amee qarra deebisee adda bilisummaa Oromootiin shororkeessituudha jedhu. Leencoo Baatii waa tokko illee hin jenne lakki adda bilisummaa Oromoo shororkeessituu miti. Yookaan qabsoo hidhannaatti illee amana malee shororkeessituu mitillee jedhee waan kana dura dhaabbachuuf raawwatee yaala. Akka waan agrii waliin godheetti irra darbe akka waan itti walii galeetti. Kun waan nama dhibaadha. Ummati Oromoos kana qajeelchee ilaaluu qaba jechuudha jedhe. Kan Geetaachoo Raddaa jechuudhumaa qaba. Inni kanuma jedhaas bahee bara meeqa waggaa 25f kan isaa sobisaa ittuma fufa gara fuula duraa garuu kan nama dhibu kan obbo Leencoo Baatiiti. Karaa gara biraa obbo Leencoo Baatii faa dhaabbii isaan as keessatti qaban mul'isa. Maaliif Tigree garaa laaffifachuudhumaaf bakka falmaa ture waa'ee bakkaa dubbatan dabalu ministeera kanaa baldu sanaa bakka ministeerummaa dubbatan malee rakkina uummata Oromoo miti raawwate. Mee dibeetiin takka yookiin ammoo hokkarree akkanaa uummata duratti TV addunyaa agartuu irratti gabbahanii hoggaa dubbatan bu'aa bahii isaa takkaaf ukkos mana fitwaan laaluu barbaachisa. Bu'aan mee ammaan tana obbo Leencoo Baatiidhaa dhaqee Geetaachoo Raddaatii wajji dibeet godhuu sana wanni achirraa injifannoon argatan jettee yaaddan jira. Ani qabxii tokko waan ani raanfadhee irra darbiniitti dabaluu barbaadatuun gaaffii kee hin deebisin bu'aan isaa maalii isa jedhutu hin deebisin. Obbo Geetaachoo Raddaa waan biraa waan inni jedhee addi bilisummaa Oromoo waggaa 50 olmaa gadi deeme akka waan tokko hojjechaan turreetti Oromoof waan tokko hin gooneetti kaasee ture. Namni adda bilisummaa beeku itti kolfa. OPDO'n isaan ijaaranii ammattiin Oromoodhaaf kana goone jedhanii ajandaa adda bilisummaa Oromoo qabatee ka'ee aadaa Oromoo, afaan Oromoo, eenyummaa Oromoo deebisee qabsoodhaan ijaaree achiin ga'eeti. Isa kana fuudhanii OPDO'tti irratti OPDO ijaaranii akka OPDO'ta legitimaayizii godhanii fudhatama argamsiisuu yaalanii. Utoo adda bilisummaa qabsoon adda bilisummaatiin hin dhufne ta'e daangaan adda Oromoo amma sararameen beekamu. Afaan Oromoo mana barnootaatti afaan ittiin baratan hin ta'u, mana murtiitti afaan ittiin wal daanyaan hin ta'u. Hammana jechuun hin danda'amu bu'aan qabsoon adda bilisummaa buuse. Of course inni diina Oromooti kanaaf warra Oromoof waa godhee gad xiqqeessuu qaba, gadi cabsuu qaba, Oromoo abdiirraa kutachiisuuf jecha kana Oromoon hundumtuu hin hubata. Kanaaf badaa rakkoo miti garuu namni hubanne yoo jiraate jechuuf kan jedhe malee. Gara biraan bu'aan isaa maalii kan jetteefi Oromoonni dirreedhuma argame hundumatti diina bira dhaabbatanii itti falmanii diina kana saaxiluun baay'ee gargaara. Biyya alaattis yoo ta'e akkuma beennu mootummoota biyya alaa mootummoota warra dhiyaati baay'ee kan gargaaru warra wayyaanee kana. Wanni kun immoo haasaa nama godhame falmaa nama godhame kuni afaan Ingiliziitiin godhame. Miidiyaa guddaa miidiyaa biyya alaatti beekamu irratti godhame. Hamma tokko waan nuyi barbaannu tokko tokkoon jedhin malee obbo Leencoon eenyummaa warra wayyaanee kana hamma tokko kaaseera. Namichi baanii miidiyaa sanarraa gaaffii gaafatus waan baay'ee kaase waa'ee isaanii paarlaamaa harka dhibba mo'anii waa'ee isaanii taayitaa mootummaa hundumaa of harkaa qabanii kan hundumaa nama dhaggeeffatu hundumaatti biyya lafaarra jiru hundumaatti isaanii saaxiluun bu'aa qabaa jedhee nama naani gara kootiin. Obbo Geessa. Yaa dhugaadha bu'aan jedhu kuni safarri isaa maaliidha kan Geetaachoo Raddaa jedhe maalitti safareeti kan inni adda bilisummaa Oromoo waan goone jedhu kun dhugaadha waan baay'ee isaa amma Zalaalam lafa kaa'eera akka gaariitti waan adda bilisummaa Oromoo lafa ka'ee fi ga'uu hanqatee fi hin beenna warruma kunoo akkuma nama OPDO jaarratee jiru qabsoo Oromoo karaa gara biraa bakka akka hin geenyeef karaa adda addaa olii gaddeemsisantu qabsoon Oromoodhaa akka inni bakka isaa galii isaa hin rukutin hanqise. So kanaaf safaran ittiin safareetu maaliidha isa jedhuufan kaase.
So kanaaf dhugaa sa'uudhaaf taanaan bu'aansaa hanga tokko jira. Garuu booneen coobaatiidha wanta irratti hundaa'ee haasa'aa ture akkaataatti Tigree wajjin diyaaloogii uummatanii walii wajjin hojjechuuf deeman Itoophiyaa keessatti hojjetanidha. Kanumatu keessaa calaqqisa ture. Malee rakkina amma qabsoon Oromoo keessa jiru ajjechaa amma jiru nama lafarraa dugugaa isaan jiran kana shororkeessituullee akka isaan ta'an hin jenne. Yeroon achi as galagashee shororkeessituu adda bilisummaa Oromoon jedhu isintullee shororkeessituudha kan uummata Oromoo fixaa jirtan kan jedhu woordiin sunillee hin kaane. So kana kan fedheefu nama Oromoofis qulqulluudha hanga tokko immoo addunyaan waan keessaa hubatuun qaba. Bareeda. Tanaan waliin osoo tana keessaan baane yoo dhageettan hin beeku. Nairobi keessatti TV'n Keeniyaadhaa tokko ambaasadara Itoophiyaatii fi Eertiraa wal bira dubbisee ture. Agartanii jirtu? Ani argeen jira. Argee jirtu? Dhiifama nan kolfa. Mee maal irraa hubatte sanirra? Ani gara kootiin baay'een gaddeemuun isa arge. Baay'een gaddeemuun jedhu akka nama biyya Afrikaatti baay'een gadde. Namoonni kun baay'ee dippiloomaatota jedhamanii biyya alaatti ergamanii akka isaan itti walitti haasa'an illee achirratti akka isaan itti dabareen eeggatan illee wattaamanii kun warri faranjii yommuu ilaalanii naqaanesse baay'ee naqaanesse dhugaadhumatti kana achi lachuun isaanii waanuman irraa eegu dubbatanii waan haaraa waan isaan dubbatan hin jiru dhugaan wanni garuu wanni eenyummaa isaanii mootummaan isaan ergatanis warrattamii akka ta'anii isaan ambaasaadara jechuuni iddoo bakka bu'ee mootummaa tokko bakka bu'ee nama hojjetu mootummaa lafa dhaqe sanatti biyya sanatti bakka bu'u jechuudha. Immoo isaaniin ilaaltu mootummoota attamii akka isaan bakka bu'anii achi jiran sitti argisiisa. Kun baay'ee nama qaanessa akka ilaalitti na qaanesse baay'ee. Anis inni mallaaleetan yeroo duraa shookiin ta'e booda gofluun eegale maaliifii kan shook na godhe akkuma ati jette namoota akkanaatii kan biyya bulchu yoo biyyatti deebi'an jarri kun warra biyya bulchu jedhamu jara akka gama lachuutuufu jara akkasiiti jarri akkuma ati jette ambaasaadarota jechaan warra mootummaa takka biyya takka bakka bu'ee achirraa mul'isu akkaataan isaan itti haasawaa ture ijoollee dirree taphaa keessaa boksii walitti jennu bakka kana sumarratti dhiifna yoo agartii argachuu dhiifama daawwattoota keenya kana inni warri daawwatu yoo jiraatan daawwachuun hedduu barbaachisaadha gareen yaasa tahaa garee nama kofalchiisa anis warra koflu keessaa kana sumarratti dhiifna mee ammaan tana teenyatti as deebina torban lama dura dhiifama torban darbe keessatti kan xiqqoo karaa feesbuukiitiin dhagahamaa ture. Barattoonni kutaa 12ffaadhaa qormaanna takkaafuu egzaama maatrikuleeshin jedhamuun beekamu deebi'anii guyyaa dheeressanii fi first week of July keessatti akka fudhatan. Egaa ijoolleen Oromoodhaa ji'a torba guutuu mana barnootarraa bahanii yoggaa tokko keessatti ji'a meeqa baratu? Kanaaf fakkaatu ji'a 9 maximum. Ji'a 9 keessaa ji'a torba hin baran. Mee amma barnoonni bilisummaa booda jedhanii ijoolleen karaa irratti baatee, kaan rukutamtee, kaan ajjeefamee, kaan hidhamee, kaan biyyaa baqate. Kun hundi tahee osoo jiru yommuunii fi deebinee lakkii barbaannu barbaachisaadha. Deemaaf qormaanna fudhadhaa waajjamee dhaamsi dabarfamuuf dhaamsa akka barattoota kanaaf ergaa jirra. Mee obbo Zalaalam. Gaariidha. Anillee baay'ee na dhibee mun dhaamsa kana arge. Isa dura waanuma dhaamsa sanaa yoo tun dubbatini ani biyya alaan jiraadha. Biyya alaa taa'ee waan an argurraa yaada tokko tokko qabaachuu nan danda'a. Garuu akkas godhaa jedhee biyya keessatti dhaamuun xinnoo ishee natti ulfaata. Garuu walumaa galatti himuun taa'ee ilaalu dubbiin isaan irratti ka'anii qormaata kana fudhannu jedhaniif dubbiin isaanii mana barnootaa dhiisanii fincilarra turanii fi
dubbii barnootaa qofaa miti dubbii isarra caaleedha dubbii mirga Oromooti dubbii abbaa biyyummaa Oromooti barnoonni qofaatti keessaa bahee furmaata argachuu akka hin dandeenye isaan beeku ijoolleen warra biyya keessaa kana godhan haa ta'u malee kan isaan gochaa turanii mirga isaanii falmachaa abbaa biyyummaa falmachaa mootummaa sanaa waan baay'ee legitimacy dhowwatanii credibility dhowwatanii amantummaa namirraa qabu dhowwatan mootummaa kana mootummaa sirnaa ta'uusaa didan namattis mul'isan mootummaan kun akka yoo isaan didan isaan bituu hin dandeenyes mul'isan ijoolleen kun namni warreen qabsoo kana godhan qabsoo akkasitti yemmuu jirtu yemmuu waan akkasii gootu tuma fufteetu mootummaa kana dadhabsiisaa akka inni kana biyya kana bituu hin dandeenye mul'isaa saba keettis mul'isaa warra biyya alaattis mul'isaa deemta malee erga dhuftee as geessee booda foloq jettee galagaltee kottaamee jirana mootummaan kun nu dhaga'ee waan xinnoo kana godheera gaallee miti garuu nu dhaga'uu jalqabeera mootummaan kun kottaa waan kanan dhaabnaa jechuuni ijoollee warra qabsootti jiranis nafan faajjeessaa addunyaas nafan faajjeessaa mootummaa kanas amantummaa fi credibility isa jedhanii fi sirnummaa legitimacy isa jalaa caccabee ture kana deebisee xiqqoo isheetti uwwisa kun egaa qabsoo kana boodatti deebisa malee hin gargaaru ilaalaan gara kootiin garuu qormaata kana ijoolleen kun fudhatanis fudhachuu baatanis waan jijjiiramuuf hin jiru ijoollee kana yoo fudhatanii wayyaaniin barnoota gooti warra kaaniif ijoollee kana hunda isaanii kuffifti warra saba gara biraa warra saba Sidaamaatiin warra saba Amaaraatiin yoo akka ijoollee kana qabsoo goona jettanii mana barnootaa dhiiftanii waan kana gootanii kanatu isin eeggata jechuudhaafiti ijoollee kanan kuffifti waan barbaadde gooti wayyaaniin barnoota warra kaaniif gooti kanaaf ijoolleen kun fudhatanis dhiisanis wannoon qabuufan akkan ilaalutti inni biraanii qabsoo kana keessatti warra du'antu jiru warra deebi'anii qormaata kana fudhachuu hin dandeenye ijoollee warra baqatanii biyyaa ba'antu jiru ijoollee warra rukutamanii hospitaala jiran mana ciisaa jirantu jiru qabsoon akkasii yemmuu hammi tokko keessaa deebi'ee waan tokko godhu wal bubuusaa deema ani ilaalchi koo qabsoo kanatti fufu mootummaa kana caalaadhumatti daameejii gochaa deemuudha malee xinnoo isheechi deebi'anii legitimacy fi credibility ni dhabe tuwwisuuni qabsoo kanan gargaaruu jedheen ilaalan gara kootiin fayyaa ta'a. Fayyaadee Burgees. Galatoomii Bosayyoo. Dhugaadha waan kana mee akka gaariitti himameera mee garuu karaa addaas galagashinee haa ilaallu maal jechuudha amma bor waan gara biraan yeroo uumamu waan kana fakkaatu lammaffaa yeroo ka'u ijoollee warri kan maaliif lubbuu isaanii dhabu maaliif biyyaa ba'u maaliif rakkatu inni har'aa deebi'ee kana yeroo waan akkasii ta'u wanti kun kanaan duras mul'ateera qabsoo Oromoo keessatti inni kaan lolee walabummaa Oromiyaatii fi bilisummaa isaaf lolee du'ee hidhamee badee maatiin isaa diigamee har'a deebi'ee addi sun karaa gara biraa yeroo achi as galagalee hoogganotumarraa wanti sun akka faallaatti himamu kun wanti uummata Oromoo qabsoo uummata Oromoo keessattii fi nama Oromoo keessatti uumaa deemu daameejiin fidaa deemu hammana jechuun hin danda'amu dhugaa sa'uudhaaf yoo ta'e qabsoon keenya standard maal jechuudha bifa tokko qabaatee deemuutu irra jira akka nama saawwa maraatuun tirsuu takka gara bitaatti takka gara mirgaatti oofamuu hin danda'u wanti kun waan kiliirii ta'een deemuu qaba hin agarraarra namoonni jireenya mataa isaaniitiin waliin safaranii akkuma agarrutti qabsoo Oromoo bifa adda addaatti olii gad harkifamaa jira akkatti deemaa jiru nagarra kanaaf isa kana namni Oromoo si jagatiin ilaaluu qaba kanaaf barumaa gadaa irra deddeebinee gufuun nu argataa deema du'is uummata Oromoo irraan deemu rakkinni sun irraan deemu inni kun beekamuu qabaa jedheen ilaala. Galatoomii obbo Urgeessa. Ifama yooni qabxii tokkotti dabalee kuni rakkoo gara biraa qaba. Rakkoo gara biraan kun maali? Namoonni biyya keessa hin jirre namoonni biyya keessatti uummata keenya wajjin kufanii ka'anii qabsaa'aa hin jirre biyya alaa ta'anii
biyya keessatti akkas godhaa jedhanii yemmuu dhaamsa dhaamanii utuu waan biyya keessa jiru akka gaariitti hin hubatin utuu biyya keessa jiraatanii waan qabsaa'onni biyya keessaa dhandhamaa jiran hin dhandhamin astaanii warri dhaamsa akkasii dhaaman kuni xinnoo isheetu irra deebi'anii itti yaadanii gaariidha kan jedhuun qaba hundumaaf iyyuu. Dhaamsa isa kana qofaa miti rakkoon keenya inni guddaan tokko kan hundumaayyuu fide hoogganni qabsoo biyya keessa jiraachuu dhabuu isaati. Hoogganni qabsoo immuun jedhu hoogganni warri ajaja kennu jechuu kooti. Hoogganni sadarkaa baay'eetti jira hoogganni dhugaadha garuu warri sadarkaa gararraa jiranii warri imaammata baasanii warri maqaa Oromootiin dubbatanii warri mootummoota adda addaa qunnamanii isaan kuni warra biyya Itoophiyaa keessatti heera Itoophiyaa keessatti hojjenna warra jedhanirraa kan hafe warri kaan ala jiraataniitu alaati biyya keessatti dhaamsa dhaamu. Inni kun qabsoo keenyaaf baay'ee rakkisaa waan ture kan fideessa siin nu ga'eedha gara fuulduraatti illee yaaduma isaanii kennachuu malee ajaja akkasiin dabarsan ta'e gaariidha jechuun barbaada. Yaa waan xiqqootti switchboarding qabsoo keenyaa ala ta'uu hin qabu. Kanu. Jecha gaariidha. Egaa ammaan tananee tammaayyii irratti as deebina. Tammaayyii illee haa jennu ammoo cimtuu isiidhaati. Tan bara dheeraa waggaa 30 ol jaarmooloo uummata Oromoodhaa keessatti rakkina cimaa jedhee kan dubbatamaa jiru waa'ee qabsoo hidhannooti. Kaleessaa adda bilisummaa Oromoo mootummaa koloneeffata Abashaadhaaf irraa fonqolchuudhaaf Abashaan tola hin beektu, Abashaan araara hin beektu, waliin haasa'uu hin beektu, ajaja qofa beekti. Kana jalaa bahuudhaaf karaan tokkichaan nu baasu qabsoo hidhannooti jedhee itti seene. Gaa bara 30-35 keessatti bakka irra jiru harkaa jirra wali uummanni Oromoo marti harkaa jiru keessaafuu jiini torban dabratu madaala guddaa sadarkaa irra jiru tahee agarsiisee jira. Gama qabsoo hidhannootiin hagam takka duubatti hafnee jirra. Yommuunii fi ilmaan keenya dila dhumusan bira dhaabbannee diina tokko Tigree tokko irraa ajjeesuu dadhaba. Warra ilmaan dila akkasitti hidha guursisan tokko nama tokko innaanii fi irraa ittisuu dadhaba. Arra akka sabaatti gama qabsoo hidhannootiin eessa jirra? Maaltu godhamuu qaba kanarraa kan jedhu irratti mari'achuudhaaf mee obbo Zalaalam yaada maal qabda dura? Inni kun baay'ee gaaffii guddaadha beektaa. Gaaffii guddaadha jechuun maaltu godhamuu qaba isa jedhutu gaaffii guddaadha. Amma maaltu jiranni jedhu Oromoon akka gaariitti waan beekuu fi waan mana beeku yaadachiisuuf malee waan haaraallee waan hin jedhu hin qabu. Yemmuu ijoolleen biyya keessaa ka'anii sadaasa 2015 finciluu jalqabani abdiin warra biyya ala jirrus warra biyya keessa jirus akka hubadhetti namootatti haasa'uudhaan waan adda addaa irraati. Yemmuu ijoolleen biyya keessaa sarditee mootummaa kana qabdu waraanni immoo karaa alaa dhufeetu mootummaa kana kuffisee biyya keenya abbaa biyyummaa keenya arganna kan jedhu abdiitu ture. Dhuguma immoo waan akkasii eeguu ta'u yookaan yemmuu ijoolleen akkasii kaatee mootummaa tokko irratti finciltu yookaan dhaaba siyaasaa biyya sana keessaa cimaatu jira. Isatu fincila ijoollee kanaatti dhimma bahee mootummaa jiru kuffisee mootummaa biraa ijaara. Yookaan dhaaba biraatu kan waraana qabaatee alaa gara biyya keessaatti deemaa jirutu jira. Isatu waan ijoolleen kun gootutti dhimma bahee mootummaa sana kuffisee mootummaa ijaara. Amma fakkeenyaaf akka bara dargiin kufee warri kun dhufaniifaa jechuudha. Yookaan immoo warra militarii biyya keessaatu mootummaa sana kuffisee mootummaa ijaara. Kana sadan keessaayyuu karaa alaa waraanni dhufeetu mootummaa kana kuffisa kan jedhu kan abdiin ture hin taane. In fact waraanni wayyaanee karaa biraa namni isa lolu waan hin jirree fi kolleejii keessa doormii keessa ciisee ijoollee eeguutti ka'e. Ijoollee wajjinii kafeteriyaadhaan nyaata ijoollee wajjinii achitti ijoollee reebuu fi ijoollee eeguutti ka'e.
qabsoo hidhannootiin lafa nu jirru baay'ee rakkisaa miti beekuun hamma har'aattiyyuu qabsoon hidhannoo jira jechuun ani gara kootiin hin danda'u. Kan ta'uu qabu kanan beeku garuu qabsoo amma ammaatti arginu keessatti waan anu hubadhu garuu qabsoo hidhannoo qofaan miti kan qabsoon bakka ga'u. Qabsoon keenyas immoo qabsoo militarii miti. Qabsoon keenya qabsoo politikaati. Qabsoo politikaa keenya kanatti attentionii ilaalcha addunyaa ilaalcha warra kaanii harkisuudhaaf jenneetu mootummaa humnaan nu cabsu kana humna malee kan hin gallee fi ittiin ofirraa faccisuu fi ittiin ofirraa ittisuuf goona malee qabsoon keenya qabsoo politikaati ammayyuu. Namni qabsoo hidhannoo hin qabne dippiloomaasii meeqa yoo hojjete, namni qabsoo hidhannoo hin qabne qabsoo nagaa meeqa yoo hojjete bakki inni itti bakka ga'u baay'ee rakkisaadha. Keessattuu Afrikaatti. Keessattuu Afrikaa biyya amma jirru kanatti biyya amma Afrikaa jedhamu kana keessatti qabsoon akka kan keenyaa kuni qabsoo nagaa qofaan bakka ga'a jechuun hin danda'amu. Qabsoon keenya qabsoo lamaanittu akka danda'ametti dhimma ba'uu qaba. Warri biyya keessaa qabsoo nagaa geggeessanis itti fufuu qabu. Mootummaa qabsoo nagaatiin takkaa waa kennee hin beeknerraa qabsoo nagaa waa argachuu hawwurra qabsoo hidhannoottis dhimma baanee waraana ijaaranii warri qabsoo geggeessanii waraana ijaaranii ittiin qabsoo keenya achi butuu qabu kan jedhuun qabaan. Borbees. Galatoomee obbosayyuu. Dhugaadha. Qabsoon Oromoodhaa baroota darba waggaa 40 keessa qabsoon hidhannaadhaa maal fakkaataa maal ta'e inni jedhu sa'a dheeraa yeroo dheeraa wal lamaa sobsiisa. Garuu addunyaa keessa jirru kana umuriidhuma qabnuunis umurii qabsoo keessa jirruunis yeroo teenyee ilaallu addunyaan isa akka inni itti jiru yeroo teenyee ilaallu humna malee qabsoo hidhannaa malee wanti tokko bakka ga'uudhaaf amma akka inni rakkoo ta'e agarra. Keessumatti biyya sirna diktaatershiippiitiin deemaa jiru keessatti qabsoon nagaa inni jedhu kun maal argamsiise maal argatanii isa jedhu teenyee ilaalle harka 100 keessaa harka 75 kan agarsiisaa jiru kan biyyittiin bilisoomaa jiru kan biyyittiin mirga isaa eeggataa jiru qabsoo hidhannaatiin. Qabsoo nagaatiin lafuma inni itti argameen yoo namni lakkoofsaan fide argaa hin jiru nu biratti isin hojjetu. Garuu kan rakkoo ta'aa jiru namoota hanga tokkotu jireenya mataa isaaniitiin walitti hidhanii qabsoo Oromoodhaa gara sanatti waan harkisan natti fakkaate naan. Chii tokko qabsoo Oromoodhaa gara fuula duraatti kan inni butee hin jiru. Waan itti dabaluu barbaade qabsoo Oromoo kana keessaa warri qabsoo nagaa qofaadhaan waan kana geggeessina qabsoo hidhannoo dhiifneerra hin barbaachisu hin danda'amu qofaatu hin ta'in hin barbaachisu warra jedhantu jiru. Isaan kuni seenaarraa warra hin baranne jechuudha. Kan isaan kana jedhaniifis immoo yeroo baay'ee mootummoonni dhiyaa yoo qabsoo hidhannoo goone warra shororkeessitoota nuun jedhu. Kanaaf isaan hin gammachiisuu fi qabsoo hidhannoorraa baqachuu qabnaa jedhu. Waan isaan seenaarraa hin baranne hin jedhuu fi warrumti mootummoota dhiyaa jedhaman warra akka Ameerikaa warra akka Awurooppaa yemmuu nama moosisuu barbaadanii yemmuu murna tokko tuuta tokko kan mootummaa irratti qabsaa'usa ta'u yookaan immoo mootummaa qabsoo akka keenyaa balleessuu fi hojjetu yemmuu gargaaran qawwee kennuuf. Mootummaafis qawwee kennanii moosisuu warra immoo mootummaa irratti qabsaa'anis yoo moosisuu barbaadanii qawwee kennuuf. Koosovoo fakkeenyaaf yoo ilaalle neetoonii Serbiyaa qilleensarraa xayyaaraan gad reebaa fi ture. Boosniyaa yoo ilaaltan akkasi. Liibiyaa dhaqanii xayyaararraa boombii irratti buusaniitu balleessan. Siiriyaa har'a yoo ilaaltanii warra Ameerikaa warra moderate jedhanii gargaaru. Biyya Ameerikaanis haa ta'u Awurooppaanis haa ta'u utuu qawween kenniniif biyyi isaan biyyi mo'ee tokko illee hin jiru. Warra Ameerikaas warra Awurooppaas qawwee kennuuf. Kun maal jechuudha? Warri
qawwee malee mirga keenya argachuu dandeenya jedhanii seenaa kanarraa baruu dadhabanii jechuufan jedhe. Yeroo hundumaa nu dhiisiiti warri mootummaa warri dhiyaayyuu qawwee namaa kennu yommuu akka namni moo barbaadanii qawwee malee moo'uun hin jiru kana beekuu qabu jechuufan jedhe. Fayyaa ta'e. Galatooma keessummoota keenya jecha maayyii irratti obbo Urgeessoo dabrachuu feta. Waan baay'ee jedhameera wanti irratti dabalamu jiru garuu uummati Oromoodha uummati keenya dhugaadhuma haala ammaa keessa jirru keessatti ammallee wanta irra deebi'ee jechuu barbaadu waan adda bahuu qabutu jira waan namni keenya qajeelchee hubachuu qabutu irra jira. Inni kunis kan amma danqaa ta'aa jiru diina miti dhugaa sa'uuf taanaan diinni keenya gara malee jabaadha ta'ee miti kan nuyi qabsoon keenya bakka ga'u hanqataa jiruuf. Waan nu keessatti keessumatti hoogganoonni qabsoodha godhantu qabsoo keenya gara boodaa deebisaa jira qabsoon keenya akka inni bakka hin geenye godhaa jira. Isa kanaaf har'a nama Oromoo keessatti wanti haasa'amuus qabu wanti ilaalamuus qabu wanti gatii guddaan kennamee fi hubatamuu qabu waan kana akkamitti nuyi gara fuula duraatti adeemuu dandeenya walabummaa keenya karaa kam argachuu dandeenya inni jedhu underlined ta'uu qaba. Algaloto, kunnalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee maasee. Algaloto, sila akka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Algaloto, kunnalleen kan tufaan algaloto, gaara bichuu turii algaloto, galaan finfinnee maasee. Algaloto, silakka jaalalaan algaloto, walirraan fagaannu algaloto, jalaan nu fageesse. Diiganii gaara sanaa, gaara diigamuu malee, nu baasan addaan baanee, nu addaan ba'uu malee. Sooretti haadha sooree, irbaanii rabuusa qabaay, seeqanii, sesseeqanii, kan gargaar nu baata anjaraay.